Akkam jirtu hordoftoota maatii Milkii Health Science YouTube chaanaalii barnoota keenya karaa YouTube kanneen viidiyoo keenya dhaggeeffachaa jirtan barattoonni qormaata baay'isaatti deemaa jirtan akkasumas immoo lesson shuree exaamii yookaan COC jedhamuudhaan kan beekamu qoramuuf kan deemaa jirtan akkasumallee barattootni muummee fayyaa viidiyoon keenya isin fayyadaa jiru akkam nagaa keessanii kunoo eegaan paartii 36ffaadhaan walitti deebinee jirra paartii 36ffaa kanummoo kan inni fuuleffatu akkuma gaaffii keessan komentii jala ilaallee isiniif hojjechuu dhufnetti siifilsii yookaan sexual transmitted infection keessatti kan ramadamu madeessuudhaan kan beekamu qaama saalaa dhibee siifils jedhamuun kan beekamu mallattoo isaarrattidha kan nuti fuuleffannu jechuudha. Qormaata kana dura kanan isiniif walitti qabee dhufeetu jira. Qormaatan har'a isiniif qabadee dhufe immoo haalli gaaffii qormaata har'a shaakallu wal fakkaataadha. Qormaata akkasii gaafatamus akkasin deebisuu amma kaastanii shaakaltaniif jedhee kanan isiniif qabadee dhufe. Kanaaf qormaatan har'a isiniif qabadee dhufe gaaffii shanidha. Gaaffii shanan kana yoo hanga dhumaatti nu faana turtan kan isin shaakalsiisnu ta'a. Eegaan isin immoo viidiyoo kana hanga dhumaatti yoo dhaggeeffattan immoo isin immoo kan deebisuu qabdan jedhee kanan isiniif yaade gaaffii lama isiniif qopheesseen jira kuizii. Kanaaf komentii jalatti nu barreessitu. Eegaan gara barnoota keenyaatti ceenaa barnoota keenya erga ilaallee booda deebinee immoo qormaata kana hojjennuta. YouTube keenyaaf kanneen haaraa taatan subscribe gochuun dagatina yaada keessaniif immoo komentii jalatti nu barreessaa isiniin jenna. Like gochuun hin dagatamin gara barnoota keenyaatti ceenaa nu faana tura. Ayyee walitti deebinee jirra gaan akkuma jalqabne kaasnee sexual transmitted infection irratti kan fuuleffannu innis yeroo ammaa kana baay'ee babal'atee kan jiru dhibee siifilsii irrattidha. Dhibeen siifilsii gaa akkuma beekamu wal qunnamtii saalaadhaan baay'inaan darbu malee karaan ittiin darbu karaa wal qunnamtii saalaa qofa miti. Har'a kan gadi fageenyaan irratti mari'annu ta'a. Egaan akkuma definition isaa irraa ilaaltanii syphilis sexual transmitted infection which is caused by spirochetes kan ta'e gosa bakteeriyaa maqaan isaa Treponema pallidum kan jedhamudha. Spirochete kan jedhamee fi gosa yookaan boca spiral gatii qabudha. Gosa spiral jedhamu kan spiral shape gatii ta'ee fi bakteeriyaadha kuni maqaan isaa Spirochete jedhame jechuudha. Egaan dabalata boca kana qabaatu malee bakteeriyaan kun baay'ee highly motile kan ta'edha. Anaerobic bakteeriyaadha. Baay'inaan karaa wal qunnamtii saalaa darbaa jedhamu malee karaa ittiin darbu kan biraanis jira waliin ilaalla. Kanaaf immoo baattoon eenyudha jedha? Namadha jedha. Baattoonni beekamaa jechuudha. Mode of transmission isaa immoo gaafa ilaallu namoonni baay'een siifilsii gaafa jennu sexual transmitted infection qofaadha jedhee fudhata. Wal qunnamtii saalaa qofaadhaan hin darbu siifilsiin. Maaliin darbuu danda'a jedha? By direct contact with lesion mainly during sexual intercourse jiru malee lesion contact dhaan carraa darbuu hin qabaata jechuudha. Kana jechuun namni sun madaa ofirraa qabatee jennaan madaan sun kan leesioniin sun yeroo baay'ee painlessiidha primary keessatti painii hin qabu gati ta'e leesioniin sun madaa nama ofirraa qabutti yoo bu'ee achi keessa spirochetii baay'eetu jira gati ta'e fi carraa namatti darbuu hin qabaata. Sexual intercourse gaafa jennu penetrative sexual intercourse qofaa miti skin contact dhaan carraa darbuu hin qabaata jechuudha. Inni lammaffaa maal jedha? Accidentally by touching infective tissue or via blood transfusion dhiiga isaa ta'uu dhiiga isaa keessa jiraachuu danda'a gati ta'ee fi tasa yoo namatti bu'ame infective tissue yoo ofirraa qabaate namni sun yookaan immoo dhiiga isaatti yoo buute carraa namatti darbuu hin qabaata namni sun madaa ofirraa qabataan intact skinii miti ta'an jechuudha gogaan nama sana. Maal godha bakteeriyaan kuni jalqaba gaafa qaama seenu mucous membrane qaama nama sanaa erga seenee booda maal godha yookaan immoo karaa skinii gogaan nama sanaa citaadha yoo ta'e karaa gogaan isaa citaa ta'e yookaan immoo karaa mucous membraneedha kan inni seenu gogaan isaa citaadha ta'e jennaani bakteeriyaan kun maal godha jechuudha host seeliitti yookaan qaama nama sanaa keessa isa seenaa jiru seelii isaatti dhaqee yookaan immoo tishuu isaatti maal godha jechuudha dhaqee adheere godha hin maxxana jechuudha akka mucaa dhaqeetti qabata jechuudha. Erga akka mucaatti qabate booda maalidha kan inni godhu replicate godha jechuudha achi bukkeetti binary fusioniidhaani replicate godha isa booda maal
godha baakteeriyaan kun divide ta'an qoqqoodama jechuudha. Erga qoqqoodame booda maal godha baay'ee dafee maal godha jechuudha. Baakteeriyaan kun replicate gochuu danda'a hatattamaan jechuudha. Baay'ee baakteeriyaan kun warra kana dasa godhu baay'ee dafee wal hora. Then baakteeriyaan maal godha jechuudha qaama keessatti garmalee dabala host tissue sana keessatti jechuudha. Nama dhibee kanaaf saaxilame yookaan exposed ta'e keessatti garmalee dabalaa jechuudha. Hangi lakkoofsi baakteeriyaa isa galee gangalee ture xiqqoodha. Isa booda dafee wal horee qaama keessan baay'ata jechuudha baakteeriyaan kuni. Baakteeriyaan kuni gaamalanni qabu keessaa kan biraan immoo maal godha host immune response ree akka invade gochuu danda'a. Immune cellii yookaan waraana qaama keenyaa ree dhaqee maal gochuu danda'a soquu danda'a. Ergoodha madeessaa jechuudha. Eenyuun immune response immune cellii madeessaa maal godheedha innis protein surface immune response akka inni alter ta'u gochuudhaan jechuudha. Sana booda tissue keessa dhaqee dhokotee maal godha jechuudha haala eeggatee ammas deebi'ee carraa ka'uun qabaata jechuudha. Baakteeriyaan kun amala akkasiidha kan inni qabu. Dan takka keera taanaan infekshinii mudateera ta'ee jennaan immune cellii provoke ta'a. Infekshiniin jira ta'ee jennaan waraanni qaama keenyaa aara iddoo kanatti hin dirmata jechuudha. Provoke ta'a. Waraanni qaama provoke ta'ee iddoo kana gaafa dhufu trigger ta'ee gaafa qaama iddoo kana dhufu inflammationiin mudata. Inflammationiin arras mudatee isa dhufus mudatee so amma baakteeriyaa kana dhabamsiisuuf gaafa jedhu inflammationiin gaafa mudatu chronic inflammationiin mudata jechuudha iddoo sanatti. Chronic inflammationii kana immoo iddoo sanatti maaltu uumama jechuudha. Immune cellii iddoo tokkotti iddoo inflammationii sanatti akka isaan accumulate ta'an godha. Iddoo wal waraansi baakteeriyaa kanaa fi immune cellii gidduu jirutti iddoo sanatti immune celliin akka isaan baay'atan godha. Keessumaatii lymphocyte fi microphage iddoo sanatti baay'atu jechuudha. Persistent infectionii kana maal gochuudhaaf amma infectionii dhufaa jiru kana maal gochuudhaaf rukutuuf jechuudha. Yeroo kana egaa maaltu uumama jechuudha. Sababa chronic inflammationii kana wanta isin beekuu qabdanii maaltu mudata granulomaatu uumama jechuudha iddoo sanatti. Granuloma jechuun immoo immune cellii baay'ee jechuudha. Iddoo kanatti dhaqanii maal godhu baakteeriyaa kana qabachuuf jedhanii itti marsuu akka jechuudha. Gidduu kana kan jiru egaa ishee rakkoo geessiste ta'uu danda'a. Granuloma itti uumu. Granuloma jechuun maalidha? Is cluster of immune cell iddoo kanatti dhaqanii walitti qabamu. Yeroo kana egaa maaltu uumamaa deema jechuudha. Granulomaan kun gara kamitti jijjiiramaa deema? Tissue distractioniitu dhufa jechuudha. Deebi'ee tissue distractionii dhufa. Distractionii jira ta'ee jennaan ammas maaltu uumama iddoo sanatti necrosisiitu uumama. Sana booda maaliif saaxilama namni sun jechuudha? Guumaa jechuun iddoo kanatti rakkoo chronic inflammation gaafa jiraatu mallattoolee akka kana dhukkubsataa irratti arguu dandeenya jechuudha. Kan isin beekuu qabdan egaa guumaan kuni fuula qofaa irratti miti iddoo infekshinii jirutti infekshinii booda inflammation erga dhufee booda iddoo sanatti chronic inflammation gaafa mudatu immune cellii iddoo sanatti baay'inaan argamu. Sana booda immune cellii maal uuma jechuudha? Sababa chronic inflammation kana granulomaan uumama. Granulomaan kun immoo deemee maaliif saaxila jechuudha? Tissue naannoo sanatti argamu maal godhaa distract gochaa deema jechuudha. Kun immoo maaliif saaxila deemee tissue naannoo sanaa distracted akka inni ta'u godha, akka inni necrotized ta'u godha. Tissue naannoo sanaa madaa du'aa deema jechuudha. Sana booda maaliif saaxilama jechuudha? Namni kun guumaaf saaxilama jechuudha. Inni kun immoo tumor like lesion jedha. So mallattoolee akka kanaaf saaxilamuu danda'a jechuudha. Namni sun pathophysiology isaadhaan bakka nan isinitti hime innis akkaataa kanaan direct contact dha malee yeroo hundumaa wal qunnamtii saala qofaadhaan darba jettanii qabatinaa isin jechuu barbaadenidha. Sadaffaan immoo congenitally jechuun direct horizontally otoo hin taane maybe direct horizontally jedhamuu danda'a. Congenitally gaafa jennu garuu maal jechuu keenyadha? Direct vertically jechuudha. Vertically gadameessa keessatti haadharraa transplacentaa jechuudha. Karaa hidda handhuuraa daa'imni haadhatti maxxanfattee sanarraatti ittiin jiraattu sanarraan karaa sana qaxxaamuree daa'ima dhaqee garaa keessatti miidhuu danda'a jechuudha. Siifilsi nama lakka kanaa qaba baay'ee fee replicate gochuu danda'a, spread gochuu danda'a. Kanaaf daa'ima garaa keessa jirturree haadha keessatti ajjeesuudhaan spontaneous abortion isa jedhamuuf saaxiluu danda'a. Spontaneous abortion jechuun istuu haadhi daa'ima sana barbaaddi turte baakteeriyaan kun garuu daa'ima kana miidhee jalaati yeroo malee akka daa'imni kun du'ee garaa keessaa ba'u gochuu danda'a jechuudha. Siifilsiin kanaaf haadhi tokko siif gaafa dhuftu mana yaalaa kan nuti gochuu qabnu maalidha? Siifilsii test ta'uu qabdi jechuudha haadhi. Sababiin isaa maal jedha WHO'n dhibeen kun asymptomatic gatii ta'ee fi unrecognized namni baay'een ofirratti badaa hin beeku gatii ta'ee fi yeroo dhufee maramaramu qofadha kan inni keessatti argamu. Kanaaf namoota miiliyoona 8tti tilmaamamu dargaggeessa umurii waggaa 15 hanga 49 ta'utu
qabaatu maaliif saaxilamee jira jedha bara 2022 siifilsiif saaxilamee jira jedha WHO'n pregnancy irratti immoo hin hammaata namni ofirratti hin beeku kanaaf adverse health outcome adverse birth outcome baay'eedhaaf saaxiluu hin danda'ee jira siifilsiin qorannoon baay'een akka agarsiisutti kanaaf haadholiin gaafa NCF dhufanii antinatal careedhaaf gaafa dhufanii laaboraatoorii erguu hin dagatina siifils testiif jettanii jechuudha maaliif daa'ima sana garaa keessatti rakkoo irraan ga'uu danda'a gatiteef gaafa daa'imni kun dhalatus immoo haadharraa fudhachuu danda'a gatiteef daa'ima sana irratti dhalateerree daa'imni sun yooma nagaa ta'ee dhalaterree abnormaalitii wayiidhaan dhalachuu danda'a jechuudha kanaaf daa'ima kan rakkisne bara umurii isaa guutuu kanaaf haadhi tokko garaatti gaafa baatu jalqabarratti kana ilaalamuu dagachuu hin ilaaluu ni dagachuu hin qabdanii gara isteejii isaatti haceenu WHO'nis isteejii 4 qaba jedhee kaa'ee jira gaayidlaayiniin biyya keenya keessa jirus isteejii 4 qaba jedhee kaa'ee jira mee isteejii 4 kana immoo haa ilaalluun afaana turaa subscribe gochuun dagatinaan jedha turtii gaariin afaana turaa. Mallattoon siifilsii kanadha jechuun dandeenyu gaamma kan nuti mallattoo siifilsii haasa'uu dandeenyu isteejii isaarratti hundoofneedha malee mallattoo siifilsii callisnee haasa'uu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu siifilsiin bakka meeqattidha kan isheen qoodamtu gaafuu primary syphilis, secondary syphilis, latent syphilis, tertiary syphilis jedhamee bakka afurittidha kan inni qoodamu. Piikcharii isaas irras ni kaa'eera. Guyyaan kun garuu garaagarummaa hin qabaata kitaabatti gadi fi moor garuu kan isin qabachuu qabdanii saayinsoota warra kanadha jechuudha. Kun maal jedha usually lasts around 21 days jechuudha. Namni tokko qaamni saalaa isaa madaa'ee unprotected sexual intercourse godheera taanaan nama primary syphilis qabu duukaa yoo qaama wal qunnamtii saalaa raawwateera ta'e namni suni maal ofirraa qaba jechuudha. High concentrated spirochetiin bakka inni keessatti argamu lesionii baay'ee kan taate spirochetii baakteeriyaa spiral shaped qabdu baakteeriyaa Treponema pallidum jedhamu kan of keessaa qabdu qaamni saalaa nama sanaa yookaan immoo oral cavities ta'uu danda'a baay'ee hidhii irraa qabaachuu danda'a arraba irraa qabaachuu danda'a iddoo ta'e wayii qaama nama kanarra jiru ati dhattee itti buutee taanaan harki caalaa dhibee kun kan hin darbu during sexual intercourse haa jedhu iyyuu malee during sexual contact haa ta'u iyyuu malee yeroo hundumaa akkasitiin kan darbu miti jedhaman sinitime liizinii kanatti dhaqee namni itti bu'eera taanaan liiziniin kun immoo baay'inaan maal of keessaa qabdi jenne high concentrated kan ta'e baay'inaan spirochetii of keessaa qaba jenne spirochetiin kun immoo iddoo kana keessa jirti ta'e ati dhattee itti buutee ta'e jennaan caraasitti darbuu qaba kanaaf namni primary syphilis dhukkubsatu liizinii akka kanaa ofirraa qaba kun immoo guyyaa 21 wayii irra ture isa booda disappear godha jechuudha irraa bada callisee spontaneously yaala kamiyyuutuun fudhatiin irraatii bada jechuudha amala akka kanaa qaba siifilsiin hin dhufaa hin bada sana booda waan godhu wayii qaba ganaa kan ilaallu jechuudha kanaaf primary siifilsiin kan inni ittiin beekamu maalidha dhukkubbii hin qabu namni kun amma naannoo qaama saalaa nama sanaas haa ta'u qaama saarraati iddoo ta'e wayii yookaan immoo naannoo hidhii isaa arraba saarraadha kan inni ofirratti argu tasadha jechuudha namni kun maaliif peellasii dhagati ta'e kan inni ittiin beekamu siifilsiin peellas alsariidha dhukkubbii hin qabu maqaan kan biraasaarree kuma ilaalle hard cancer jedhamee kuma beekamu kuni peellasiidha laasa kanadha kan isin qabachuu qabdan round kan ta'e peellasiidha usually hard innis hard cancer jedhameedha kan inni beekamu naannoo genitaalii naannoo anasii qaama iddoo matee wayii jiraachuu danda'a jedha the cancer may not be noticed and will heal in 3 to 10 days kun immoo guyyaa 3 hanga guyyaa 10 wayii irra ture isa booda maal ta'uu danda'a jedha fayyuu danda'a then progress to second stage if left untreated namni kun egaa yaalamii nafee jennaani gara magamitti ce'a jechuudha second stage itti ce'a jechuudha second stage syphilis as keessatti gaa namni kun treat ta'uun dirqama jechuudha yoo dhukkubbii hin qabu nama irraa bada jedha yeroo baay'ee klientiin gaafa mana yaalaa dhufaan bada gadi ta'ee fi dhugumadhaan bada irraati garuu maalidha hin fayye jechuu miti hin bade malee irraa mallattoo agarsiisuu dhiisee malee hin fayye jechuu miti kanaaf qaama isaa keessa jira gadi ta'ee fi antibiyootiksii fudhachuun dirqama ta'a jechuudha namni kun garuu nama kan biraatti carraan dabarsuu isaa baay'ee guddaadha jechuudha namni kun kanaaf maalidha kan inni fayyadamu qabu gaafa qunnamtii saalaa akkuma isin ilaaltan wantoota fayyadamuun dirqama jechuudha mee gara secondary immoo haceenuu afaana tura. Secondary syphilis gaafa jennu immoo wal qunnamtii saalaamaan kan darbu ta'ee egaa syphilisiin kun amma immoo qaama keessa maal ta'eera jechuudha systemic dissemination itu jira jechuudha qaama keessa utuu yaalamiin hafe namni kun primary syphilis irratti utuu yaalamiin hafe ta'ee jennaan immoo qaama keessa maal ta'a jechuudha disseminate godha hin faca'a jechuudha bakteeriyaan kun jechuudha blood stream keessa systemic infection fida jechuudha dhaqee systemic infection keessa ammoo waan akkamiidha kan inni fida akkuma isin ilaalaa jirtanii non itchy rash jechuun kan hin hooksisne qaama keessa
faca'ee waan akka shiffi jedhee qaamarraati kan nooksisnee wayii jechuudha. Iddoo kamittidha? Barruurraati faana jalaatiin arguu dandeenya. White gray region appear on warm and moist areas such as labia. Naannoo qaama saalaatti mallattoolee akka kanaa arguu dandeenya lesionii wayii jechuudha. At the site of cancer give their infection nature. By the way, waan ani isinitti himin darbe tokko primary syphilis irratti karaa magaleedha kan limfaadinoopaatiif arguu dandeenya. Madaa'uu danda'a namni tokko amma fakkeenyaaf walqunnamtii saalaa raawwatee naannoo skin contactidhaanidha taanaan lesionii sanatti bu'ee during sexual contactidhaan kan itti darbedha yoo ta'e naannoo reproductive organ isa naannoo qaama saalaa PLS lesioniin kan jiru. Naannoo oral cavity dhaati naannoo afaanidha yoo ta'e immoo naannoo hidhiirraa namni sun qabaa dhaqee contact godhatee qabateen taanaan naannooma hidhii nama sanaa naannooma arraba nama sanaa maaltu jiraata jechuudha. Lesionii PLS ta'etu jiraata jechuudha. Karaa magalee madeessa malee amma fakkeenyaaf during sexual contact qaama isaa keessa galee hidhiirraati madaa'uuma jechuu miti. Karaa skin contact liipirraa arrabarraati itti bu'ee darbee nama sana immoo dhaqee qaama saalaa isaa madeessa jechuu miti. Karaa magalee maal godha jechuudha. Iddoo magaleen dhaqee mukas membreenii naannoo sanatti argaman maal gochuu danda'a? PLS kan ta'e leesioniin akkas iddoo sana jiraachuu danda'a. Ba'ee isa booda immoo bada jechuudha. Malee qaama keessa faca'ee iddoo biraa dhaqee rakkoo kan uumu miti. Primary irratti, secondary irratti garuu kamidha? Systemic gala jechuudha. Hidda dhiigaa galee iddoo biraadhaa dhaqee rakkoo uumuu danda'a jechuudha. Wanti kuni kanaaf akka kana qabadha. Kan biraa iddoo saayitii kan biraadhaa rakkoo kasii fiduu danda'a jechuudha. Symptoms will go away without treatment. Ituu yaalamin namni kun egaa maal ta'a ammas deebi'ee fayyaa. Amma gara kan biraatti deemaa jira jechuudha bakteeriyaan kun. Even raashiin dabalata namni dhibee secondary syphilis qabu flu like symptom qabaachuu danda'a. Waan akka utaalloo wayii utaalloodha se'uu mana yaalaa gaafa dhufanii meebii rakkoo kana gaafa laboratoriitti ergitu arguu dandeessa jechuudha. Kanaafi namni kun dhibee kan biraa fakkaata jechuudha secondary syphilisiin. Kanaafi maaliif inni kun kan hin jiraateef waraanni qaama keenyaa yookaan immoo immune systemiin maal godhaa jira gatii ta'e respond gatii gochaa jiruu fi nama sanaatti maal argina jechuudha. Skin manifestationii argina jechuudha. Gogaa nama sanaa irratti mallattoo argina. Systemic symptomii arguu dandeenya jechuudha. Sababiin isaa spirocheetiin kun proliferated gatii taatee jirtuu fi qaama keessatti secondary syphilisiin kun qaama guutuu dhuunfatee argina jechuudha. Secondary syphilisiin kun egaa akkuma isin ilaalaa jirtanii barruu irratti arguu dandeenya, mataarraa mallattoo wayii arguu dandeenya, gogaa asiitti nama sana irratti mallattoo wayii arguu dandeenya secondary syphilisii jechuudha. Skin manifestation yookaan immoo systemic symptomii isa nuti jennu jechuudha. Namni kun egaa qaama keessa tamsa'ee bakteeriyaan kun rakkoo gaafa inni geessisu waraanni qaama keenya immuuniin react gaafa godhu respond gaafa godhu namni sun mallattoo ni agarsiisu jechuudha. Waraana qaama keenyaatu gamma lolaa gatii jiruuf mallattoo dhukkubsataan sun agarsiisu jechuudha. Mee amma immoo laatentiitti haceenu laatent syphilisiin immoo mallattoo akkamii qaba laata? Maaltu irratti argina dhukkubsataa kan jedhu mee waliin ilaallu. Tole deebi'ee dhufee jira. Amma immoo latent syphilisiin immoo maalidha kan inni agarsiisu? As bukkeetti egaa hirriphee malee Treponema polydamiin kuni wal horuu dide malee non-replicating form dha malee iddoon kuni stagein kuni jechuudha. Non-replicate godhaa jira. Wal horaa hin jiru malee maal ta'ee jira jechuudha. Qaama keessa jira. Garuu maaltu jira? Potential for relapse. Takka ture maal ta'a? Hin deebi'a jechuudha. Reactivate ta'uu danda'a infectioniin kun. Garuu maal ta'a jechuudha? Suuta jedhee hojii hojjechuuf jedhee qaama keessa riphee ta'a jechuudha. Yeroo riphu kanatti immoo feezii kanarratti namarratti mallattoo tokko nagarru jechuudha. Kanaafuu inni kun feezii inni kun maal jedhama? No symptoms yookaan immoo asymptomatic jedhama jechuudha. Asymptomatic jechuun mallattoo hin agarsiisu namni suni jechuudha feezii kanarratti. Garuu maal qaba? Namni kun takka ture jennaan relapse gochuu danda'a. Kanaaf egaa namni kun mallattoo hin agarsiisu taanaan dhibee sana hin qabu otoo hin taane laaboraatooriitti erguudhaan keessatti arguu dandeenya jechuudha. Serological testiidhaan argama malee namni kun mallattoodhaan irratti adda baasuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafidha syphilisiin mallattoo badaa hin agarsiisu. Kanaaf laaboraatooriitti ergaa namni tokko nagaama yoo ta'e iyyuu laaboraatooriitti ergaati ilaalaa. Mee amma immoo tertiary taaceenuu inni mallattoo akkamii qaba laata? Nufaana qaba. Tertiary syphilisii geenye jirra. Baay'ee isteejii balaafamaa ta'ee nama sana nuti
deebisuu hin dandeenye baakteeriyaa sana yoo marraa rigeet gooneyyuu orgaanii miidhamee bakka isaa duriitti deebisuu kan nuti hin dandeenye feezii sanarra geera jechuudha. Tertiary syphilis jechuun tertiary syphilis kan lead to brain and cardiovascular disease. As keessatti gaa wanti hin miidhamne tokko hin jiru. Sababiin isaa amma gaa kuni akkuma jalqabarra kaasne latent syphilis hanga waggaa tokko turuu danda'a namni tokkotu mallattoon agarsiisini garuu qaama isaa keessa jira jechuudha. Kanaaf prolonged kan ta'e baakteeriyaan qaama keessa jiraachuun sababa immunity chronic inflammation hin jiraachuun maal uuma jechuudha. Gumatos akkuma jedhu gumatos syphilis uuma jechuudha. Naannoo iddoo lolli mudatutti chronic inflammation hin jirutti granuloma uumama iddoo sanatti immoo gumaatu uumama jennee yookaan immoo soft tissue tumor isa jedhamu jechuudha. Akkuma jalqabarra isiniif kaase gumaan mudata jechuudha. Gumaan immoo maalidha jenne soft tissue tumoriit mudata jechuudha. Iddoo orgaanii iddoo kam fa'aatti skinii fa'aatti, boonii fa'aatti, liverii irratti akkuma picture irraa kanarraa ilaalaa jirtan jechuudha. Kanaaf iddoo kamitti mudata? Gogaa irratti arguu dandeenya, tokko boonii irratti arguu dandeenya, liverii irratti. Amma gumaan iddoo kanatti mudate ta'e jennaan rakkoo hammaatu mudata. Even cardiovascular irratti irree dhaqee maal gochuu danda'a? Complicationii hamaa ta'e fiduu danda'a dhaqee. Achitti maaltu uumamuu danda'a? Aortic aneurysm mudachuu danda'a. Aortic regurgitation jiraachuu danda'a. Kunis immoo sababii inflammation hin jiraatu. Sababa blood vessel naannoo heartii affect ta'aniif jechuudha. Inni kan biraani akkuma isin ilaalaa jirtan naannoo brainidha. Maalidha kan inni fidu? Generation of spinal cord fiduu danda'a. Rakkoo nervii miidhuu fiduu danda'a. Dementia fiduu danda'a. Kanaaf wanta tokko lama miti jechuudha. Orgaanii qaama keessa jiran baay'ee isaanii miidhuu danda'a tertiary jechuudha. Egaan akkas godheera taanaan balaa hamaaf nama sana saaxiluu danda'a jechuudha. Rakkoo hamaa fiduu danda'a. Syphilis mallattoon agarsiisu amma dhiisaa borna dhiisaa jedhanii dhukkubsatan dhibee kana duukaa jiraatan baay'ee isaanii irraa waan fayyamutti hin fakkaatu garuu primary irratti secondary irratti dafnee antibiotics yoo kenninee fi gara kanatti dhufu jechuudha. Gara tertiarytti dhufu garuu primary fi secondary irratti yoo isin dhukkubsataa kanaaf antibiotics tuun kennine haftanii hirriphaa latent phase galeera taanaan mallattoo dhukkubsataa sana irratti arginu hin qabnu. Mallattoon agarsiisu ta'e jennaan immoo dhukkubsataan akkuma beektan waluma namoota baay'eedha. Namni sun mallattoon agarsiisu taanaan nagaadha jedhee of ilaala. Namni mallattoon agarsiisu taanaan nagaadha jechuudha. Laboraatooriidhaan ilaalamuu qaba jechuudha. Kanaaf qaama keessa yoo jiraate latent phase irratti mallattoo gatiin agarreef laboraatoorii erginee ilaaluu qabna. Hanga inni tertiarytti ce'utti eeguu hin qabnu jechuudha. Tertiary ga'eera taanaan vital orgaanii baay'eetu miidhama jechuudha. Kanaaf egaa akkas gochuu qabna. Haadholii garaatti baatan irratti immoo akkuma jalqabarra kaasne congenital abnormality daa'ima sana irratti fiduu danda'a. Daa'imni dhalatee du'uu danda'a. Irraa ulfa sanarraa baasuu danda'a. Abortionii jechuudha. Kanaaf haadhii garaatti baattu tokko mana yaalaa gaafa dhuftu hordoffii ulfaaf gaafa dhuftu yeroo kamitti utaanaan ANC'f gaafa dhuftu maal erguu qabdu jechuudha. Syphilis laboraatoorii erguu qabdu jechuudha. Diagnoosii isaa immoo guyyaa biraan itti deebi'a. Multiple sexual partnerii gaafa qabaatu nama walqunnamtii saalaan karaa raawwatu baay'ee yoo qabaate skin contactidhaanii gaafa sexual contact maal ta'uu danda'a jechuudha. Carraa itti dhibeen kun itti darbuu hin qabaata jechuudha. Syphilis qofaatu darba miti gaas bukkeedhaa kan isin qabachuu qabdanii. Syphilis qofaatu darba otoo hin taane kan karaa saaqa jechuudha. Dhibeen kun eenyuuf karaa saaqa? Hepatitis B virusii karaa saaqa, hepatitis C karaa saaqa, HIV karaa saaqa jechuudha. Warroota blood-borne ta'an dhibee warra kaaniif karaa saaqa dhaqee maaliif namni kun dhibee ofirratti mallattoo ofirratti agarsiisu gati ta'eef jechuudha. Kanaaf sindroomaatikii isa kana manage gochuu hin dandeenyu. Dhibee warra kaan garuu sindroomaatikal manaajimentii tokko mallattoodhaan yaalaa jira. Mallattoodhaan kan yaallu isa kana miti. Inni kun mallattoodhaan kan yaalamuu qabu miti. Laboraatooriitti hundoofnedha kan nuti laboraatoorii irratti hundoofnedha kan dhukkubsataa yaaluu qabnu. Kanaaf egaan gaafa dhukkubsataa kana yaaltan immoo antibiyootiksiidhaan gaafa yaaltan kan isin of eeggachuu qabdan gareen spirochiitii amala maalii qabu jennee viidiyoo isiniif hojjedheen ture. Gareen spirochiitii GH reaction jedhamu carraa saaxilamu GH reactioniif dhukkubsataan akka keenya kan saaxilamne baay'ee of eeggadhaan jedha. Kun immoo sababa spirochiitiin kun dafee du'uuf reaction agarsiisudha. Gareen syphilis jedhamu kun Straponema polydamine spirochiitii dhagatiteef kanaaf akka dhukkubsataan keenya hin saaxilamne eeggadhaan jedha. Viidiyoo kana dura GH reaction isiniif hojjedheen ture sana Jarisheximer reaction sana dhaqaatii ilaala. Galatoomaa gara barnoota qormaata keenyaatti haceenu barnootni keenya kana fakkaata ture. Gara qormaataatti haceenu nafaana turaan jedha. Subscribe gochuun dagatina. Turtii gaarii. Gara qormaata keenya ilaaluutti deebinee jirra. Qormaanni kunis qormaata kitaaba adda addaa walitti funaanedha. Innis gaaffiin tokkoffaa akkas jira. A 28-year-old male visit the clinic with sore
on his genital area that have been present for about 2 weeks. Kuniga namni umurii waggaa 28 ta'e dhiira wayiidha. Naannoo qaama saalaa sadaatii madaa qaba ture. Kun immoo torbee lamaaf kan irra turedha. He report that the tumor is painless. Dhukkubsataan kun egaa akka jedhe madaan sun immoo dhukkubbii hin qabu jedhee has not changed in size. Mallattoodha bocni isaas yookaan saayiziin isaa hammisaas hin jijjiiramne jedha. He mentioned that has had multiple sexual partner in the past year and has not used protection consistently. Namni kun egaa nama duukaa walqunnamtii saalaa raawwatu baay'ee qaba ture waggaa darbee yeroo walqunnamtii saalaa sana immoo protective kan ta'anii kanneen akka kondoomii fayyadamne jedha. After physical examination qaama dhukkubsataa sana erga ilaalamee booda erga inspected ta'e palpate booda jechuudha. Laboratory test he is diagnosed with primary syphilis. Namni laboratory testiin immoo maal kan agarsiisu dhukkubsataan kun primary syphilis keessadha kan jiru. Primary syphilis jechuun immoo painless kan ta'e lesionii qaama saalaa yookaan immoo karaa bakteeriyaan kun seene area masanaa maal qabaata jechuudha. Painless lesionii qaba. Which of the following patient response indicate? Jecha dhukkubsataa isa kamtu indicate need for further health education. Jecha dhukkubsataa isa kamtu barnoota fayyaa dabalataa gaafata. Jecha dogoggoraa isa kamtu qaba barnoota fayyaa immoo gaafata. Nama isa kam jedhe kan itti gorsituuni. And I will make sure to get tested regularly for STI in the future. Gara fuulduraatti deebi'ee STI'dhaa fi nan ilaalama isa jedhe. Beeka jechuudha namni kun gorsan gaafatu already beeka jechuudha. Maaliif namni kun nan ilaalama jedhe regularly nan ilaalama gara fuulduraatti STI fi jedhe kun immoo deebii ta'uu danda'a. Kun deebii ta'uu hin danda'u irraa dikeetti gochaa deemna. B. I thought syphilis could only be transmitted through sexual intercourse. Gaafan taa'ee yaaduu jedhe sexual transmitted infection syphilisiin walqunnamtii saalaa qofaadhaanidha kan inni darbu. Could only be transmitted. No, sexual transmitted infection qofa miti kun. Achi keessatti ramadamu malee haadharraa daa'imatti hin ce'a tokko. Liijiniidhaan kontaaktiidhaan hin darba skin kontaaktiidhaan jechuudha yeroo hin jiru namni sun madaa ofirraa qaba taanaan liijinii sanatti dhaqee bu'eera taanaan hin darba. Hidhii bukkeerraatii namni kun liijinii qaba taanaan namni sunis xinnoo madaa qaba ta'ee jennaan karaan taakti skiinii isaa sirrii citaa ta'eenii carraa darbuu hin qabaata mukas membreeniyaan carraa darbuu hin qabaata. Kanaaf yeroo hundumaa harka caalu yeroo mayeessi sekshuwaalii darba ta'e iyyuu malee kun sekshuwaal kontaaktiidhaan hin darba yoo ta'e iyyuu malee achirraan qofa kan darbu miti. Kanaafuu namni kun maal ta'uu qaba? Gorsa gaafata dhukkubsataan ba'a. Isaan immoo maal jedha? I will inform my sexual partner so they can also get tested jechuun warroota walqunnamtii saalaa duukaa raawwadhu isaanitti sinan himaa isaanis akka isaan ilaalamanii fi jedhe sirriidha. Dhuguma isaadha kan inni jedhe ilaalamuu qabu isaanis. Maaliif dhibeen kun mallattoo badhaadhina agarsiisu gati ta'eef feezii piraayimariif secondary keessatti agarsiisa malee laatentiin hin agarsiisu tertiary immoo orgaaniin erga miidhamee booda gati agarruu fi namni kun mallattoo agarsiisuu dhiisuu danda'a gati ta'eef mallattoomti jirtu iyyuu naniichii kan ta'e raashiidha secondary irratti isa jalqaba irratti immoo painless lesionidha gati ta'eef sirriidha inform gochuu qaba. Kanaafuu si beeka jechuudha dhukkubsataan caa. Diin immoo maal jedha will he I have heard syphilis can be serious if left untreated. Kana dhageera syphilis namni yaalamiina fe'ee baay'ee balaa hamaan akka sarara ga'u seriousdha baay'ee hamaadha. Sirriidha namni kun beeka jechuudha. Kun gorsan gaafatu. Gorsa kan gaafatu namni kun gorsan gaafatuuni gorsan barbaadu beeku jarri kuni. Kanaafuu gorsi kan barbaachisu eenyuunidha jechuudha. Isa kanaan biirra kan jiru kana gorsi barbaachisa jechuudha. Kanaafuu deebiinsaa biidha jechuudha. Gaaffii lammaffaa jennuun afaan tura. Gaaffiin kun immoo akkas jedha. A 14-year-old man report having no symptom of syphilis but test positive for antibody during routine screening. Namni kun egaa umuriin isaa waggaa 40dha. Mallattoo hin qabu garuu antibody jechuun spirocheetii lolee kan taa'ee gachaa jiru garee qaama keenya waraana qaama keenya kan ta'e jechuudha. Isa gaafa laalamu immoo positive ta'e lolli duraan jiraachuu kan agarsiisu jechuudha. What stage of syphilis he is likely in stage kam keessadha kan dhukkubsataan kun kan jiru?
primary civils ni lesion painless qabachuudha qaama saalarraa yookaan immoo oral cavity-ra bakka karaa seenee sana jechuudha keessumaa baay'ee komanii kan ta'e naannoo qaama saalaatti. Kanaafuu primary civils keessa jiru namni kun. B secondary civils immoo qaama guutuu nan ichi kan ta'e raashiidhaan kan inni beekamu. Kanaafuu secondary keessa miti mallattoo hin qabu kan no symptom. C latent civils sirriidha. Latent civils keessa jira. D tertiary civils keessatti immoo vital organonni baay'ee miidhamu jechuudha. Kanaafi naannoo lafee rukutaa, heartii rukuchuu danda'a, liverii rukuchuu danda'a, central nervous system affect gochuu danda'a. Kanaaf tertiary civils irratti mallattoo qaba dhukkubsataan asitti mallattoo hin qabu jettee gaaffiin deebiin inni sirrii maalidha jechuudha. Siidha jechuudha. Nafaan Traumas. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. A 45-year-old male visit the clinic for routine check-up. Namni kun nama umurii waggaa 45dha. Routine check-up jechuun of ilaala namni kuni jechuun dhibee maaliin qabaa, dhibee orgaaniin koo akkamidha jedhee hordoffii akka hordoffii jechuudha. Nama biyya keenyatti hin baramne malee biyyoota guddatan keessatti namni tokko waggaa 40 darbeera taanaan yeroo yerootti of ilaaleeti gaariidha. Chronic disease mallattoo agarsiisan jiraatti dhufu beeti deebi. Kanaaf and is found to have reactive non-troponin test for syphilis. Testiin syphilisiif taasifame kun egaa namni kun maal ta'eera reactivity syphilis qabaa jechuudha. Which of the following patient response indicate need for further education. By the way qormaata gaaffii akka kanan isiniif baay'isee fi maaliifidha qormaanni akka kana barataa baay'ee challenge godhaa giti jiruufidha. Barattoonni online baratanis, barattoonni special class baratanis, akkasumas barattoonni fuulaan magaalaa Naqamteedhaa barnoota keenya hordofanis gaaffileen akka kana xinnoo isaaniin challenge gati godhuufi maybe barattoonni baay'ees akka dogoggorre kanneen viidiyoo keenya ilaaltan kanaaf gaaffii akka kanaatti akkasiin madaqxaniif jedheenidha. Kanaaf gaaffii akka kanaa isiniif baay'ise malee akkasiin uffisiisuu beeka. Garuu itti madaqaa gaaffii akka kanaatti. Reactiviidha namni kun gara gaaffii keenyatti gaafa deemu. A should probably get troponin test to confirm what the diagnosis. Qaba jedhamuudhaa fi namni kun maaliin confirm godhadha jedhee troponin test. Asittoo maal ta'e non troponin testiidhaanidha kan inni marammarame jechuudha. Akkuma beekamu kan non troponin testii fi troponin test kan jedhamutu jira. Lamaan isaaniitu ilaalameen gaariidha. Sababiin isaas akka guideline jedhutti high possibility of false positive jira gati ta'e lamaan isaanii ilaalamanii confirm ta'uun gaariidha jechuudha. Dhugummaa data sana dhibee nama sanaaf jechuudha. Kanaafuu namni kun I should probably get troponin test to confirm the diagnosis. Dhibee kana qabda jedhamuun sanaan jettan kana dhugoomsuudhaaf irra deebee maaliin ilaalama jedhe troponin testiin ilaalama jedhe. Kanaafuu namni kun beeka jechuudha. Barnoonni fayyaan barbaachisuun jechuudha nama kana beeka waa hubateera jechuudha. B I feel fine. So maybe I don't need to worry about this. Why kana nagaa koo dhaggeessitee why kana dhiphachuu hin qabu jedhe. Maaliif dhiphachuu qabda malee? Reactivity taate gati ta'ee fi mallattoo hin agarsiisu gati ta'e miidhamuu qabda. Kana barnoonni fayyaa si barbaachisa dhukkubsataan biirra dhaabbattee jirtu. Kanaafi kun deebii ta'uu danda'a jechuudha. Mee si ilaallush. I will ask my partner to get tested as well. Jechuun nama sexual partner qabaachuu danda'a nama duukaa wal quunnamtii saalaa raawwatu isaanis marammaramanii fi nan gaafadha jedhee. Diyaan immoo maal jedha beeka jechuudha. Namni kunis beeka akka isaan maramaraman godhaan jira. Inni kunis gaariidha beeka. Diin immoo maal jedha I have fear syphilis can be serious if left untreated. Dhibee syphilis namni dhukkubsatu yoo hin yaalamin hafe balaa hamaatu irra qaqqaba jedhe. Kanaafuu dhukkubsataan waa hin beekne barnoonni fayyaa kan barbaachisuuni dhukkubsataa isa aadamoo isa baadamoo isa caamoo isa daadha jechuudha. Isa kana ani nagaa koodhaa isa jedhee lakki ati nagaa miti reactivity taate gatii ta'ee fi irra deebitee ilaalamte confirm ta'eera taanaan ati qoricha jalqabuu qabda. Kanaafuu dhukkubsataan kun yaada dogoggoraa qabatee jira gatii ta'ee fi deebiinsa maalidha jechuudha. Barnoonni fayyaa eenyuun barbaachisa jechuudha. Dhukkubsataa baara dhaabatee jiru kana hin barbaachisa jechuudha. Gaaffii itti aanutti jennu subscribe gochuun dagatina. Gaaffii itti aanutti ceenee jirra. A 32-year-old woman visit her primary care physician after noticing pale sore. Sore jechuun madaa jechuudha. Lesionii dhukkubbii hin qabne wayii naannoo qaama saalaa qabdii kan qaama saalaa ishee external jechuudha. Vulva jechuun qaama saalaa alaa jechuudha. Femaleedhaaf. Vulva jechuun labia majora, manora, clitoris, mus pubis isaan jechuudha.
isaan ala irratti kanneen argaman maqaan isaanii iddoo tokkotti gaafa waamamu vulva jedhamanidha kan isa waamanii. Appeared about 3 weeks ago, torbee sadii dura dhagaa dhukkubbii kan hin qabne naannoo qaama saalaatti madaa'ee kan isheen ofirratti agarte. She report having unprotected sexual intercourse with new partner. Namni kun egaa nama duukaa walqunnamtii saalaa raawwattee hin beekne haaraa wayitu jira. Isa duukaa walqunnamtii saalaa daangaa hin qabne raawwatteetti jedha without condom. During the examination, the physician identified single ulcer in the regional lymphadenopathy argeera, dhukkubsachuu lymphinodii argeera. Doktariin kun immoo jechuudha. Concerned about her symptom, the physician ordered serological tests for syphilis. Amaga dhiiga ishee keessaati syphilisiin ilaalamu jedhee laboraatooriitti ajajjeera doktari. What is the most likely next stage of syphilis if this infection remain untreated? Yoo utuu yaalamiin haftee isheen umuriin ishee waggaa 32 kun yoo utuu yaalamiin haftee stage isa kamittu itti aanee dhufa, stage syphilis isa kamtu itti aanee dhufa. Silaati amma kan isheen keessatti argamtu primary keessatti kan isheen argamtu. Kanaafuu primary keessa teessee primary deebi'eetti dhufu gatiteef diin kuffisna jechuudha. Kanaaf primary itti aanee immoo kan dhufu yeroo hundumaa maalidha? Secondaryidha. Secondary taanee kan dhufu immoo laatantidha. Kanaafuu deebiinsa maalidha jechuudha? Secondary syphilisidha jechuudha. Gaaffii tanutti ajjeeru. Gaaffii dhumaadha egaan barattoota keenyaa inni kun immoo gaaffiin shanaffaa immoo akka jira. A 20-year-old female student present with complaint of bilateral enlargement of lymph node. Umuriin ishee waggaa 20 kan taate shamarree wayitu lymph node itti dhidhiitee dhuftee garuu maalidha kan isheen jettu not painful jedha. Additionally she has a history of painless ulcer. Isheenis dabalataan kan isheen himattu maalidha? Dhukkubbii kan hin qabne madaa ulcer, sore, lesion madaa jechuu naannoo qaama saalaadhaati. Dhukkubbii kan hin qabne madaa wayii qabdi jechuudha naannoo vulvaadha. That resolves spontaneously inni immoo ofuma isaa badeera. What would be your diagnosis? Dhibeen ishee maalidha jettee yaadda? Hard cancer. Yes, deebiin isaa maalidha? Hard canceridha. Sababiin isaa painless ulceridhaan kan beekamu naannoo qaama saalaatti eenyu qofadha? Hard canceridha jechuudha. Hard cancer jechuun maal jechuudha? Syphilis jechuudha. Syphilis jechuun maqaan isaa kan baha hard cancer jedhamedha kan inni beekamu. Soft cancer jechuun immoo chancroid jechuudha. Inni immoo painful malee painless miti. Gonorrhea jechuun immoo dhangala'aa qaama saalaa keessaa gadi baasuudhaanidha kan inni beekamu. Kanaaf dischargeidhaanidha malee ulceriidhaan hin beekamu. Gonorrheaan kanaaf kun deebii ta'uu hin danda'u. D. Genital wart. Genital wartiin immoo kormammuudha. Ulcerii otoo hin taane kormammuudha inni immoo jechuudha. Genital wartiin kun immoo kan inni daddarbu kontaaktimaanidha. Inni kunis immoo kan dhibee daddabarsitu human papilloma virus kan jedhamtudha. Human papilloma virus kan jedhamtudha. Human papilloma virasiin baay'eetu jira. Isaan kun egaa skin contactidhaanidha kan isaan darban genital wartiin. Kunis baay'ee sexual contactidhaan darba. Kunis kan inni affect godhu males females affect gochuu danda'a nama kamiiniyyuu. Garuu mallattoo kamiinidha kan inni beekamu? Baay'ee soft kan ta'e, raised kan ta'e, maasiidha naannoo qaama saalaa irraati maal ta'a jechuudha. Finger like projection kan qabu ta'e qaama irraati maal kan ta'udha? Ol ka'ee kan argamu baay'ee soft kan ta'edha malee ulcerii miti. Kanaafuu deebiin isaa maalidha jechuudha? Hard canceridha jechuudha. Galatoomaa barattoota keenya. Egaan gaaffii shaakaltan immoo wayii qabdu kun deebiin isaa eedha jechuudha. Gaaffii isin shaakaltan kuizii kanan isiniif qabadee dhufe tokko isa kanadha. Pauzii godhaatee viidiyoo keenya ilaalaa dhaggeeffadhaatii viidiyoo keenyaan gadhumaatti gaaffii kana nu hojjedhaan jira. Deebii isaa immoo koomentii jalatti nu barreessitu. Kun gaaffii ja'affaa yoo jenne gaaffiin itti aanu ammas kuiziin kan biraa jira. Gaaffiin torbaffaa immoo isa kanadha jechuudha. Gaaffiin torbaffaa deebiin isaa maal ta'a jettanii yaaddu? Kunis kuiziidha. Kanaaf viidiyoo kana gidduumatti pauz godhaatii dubbifadhaatii hiikkadhaatii deebii keessan koomentii jalatti nu barreessaan jira. Egaan barnootni keenya kutaan 36ffaan kan hanga ammaatti ilaaltan turtanii guddaa galatoomaa hedduu siin jaallannaa. Galatoomaa viidiyoo paartii 37ffaadhaan deebinee dhufna. Turtii gaarii dubbisa keessanitti cimaa isiniin jenna. Galatoomaa barattoota dhumarratti wanta nuti jechuu barbaannu barattootni barnoota keenya fuulaan barachuu barbaadan bakka argama keenya magaalaa Naqqamtee gamoo Oosaa darbii sadaffaarrattidha kan argamnu. Barattootni onlaayinii naayitiidhaan barachuu barbaadan immoo karaa telegiraamii nu dubbisa. Telegiraamiin milkii heelzii saayinsii TC jedhu kan tutorial center jedhamu nu dubbisa. Akkasumas immoo barattootni public koorsii ta'anii kanneen akka determinant of healthy promotion
researchii biostat epidemiology waloota jedhaman barachuu kan barbaadan immoo karaa special classiitti dhuftanii makamuu dandeessu. Kan nuti barsiisnu qidaamee guyyaa guutuu Saturday guyyaa guutuu yookaan immoo dilbata yookaan sanbata guddaa sa'a booda sa'aatii 8 hanga sa'a 11 kan nuti barsiisnu. Egaan barnootni keenya kiliinikaali immoo galgala halkan sa'a 2:00 hanga 4:00 kan inni kennamu barattoota ji'a 5ffaa bara 2018 qormaata bahiinsaa akkasumas immoo COC kanneen qoramuuf jedhan leenjisuu irrattidha kan argamu. Barnoota qulqullina qabuuf dursa kenninaa. Kanaaf kanneen fedhii qabdan nu quunnamaa isiniin jennaa. Karaa Telegiraamii nu barreessuu dandeessu. Barattoota keenya yoo quunnamtanis barattoonni keenya daandii sin qajeelchuun addabu barattoota baay'eetu barachaa jira jettee isaaniin qunnamuun odeeffannoo guutuu isaan irraa argachuu dandeessu. Hedduu galatoomaa jennaa.